Yesuusii wajjin ni dandeessa. Namoota meeqadha kan abdii kuttanii jirtan? Kan waa'een koo dhumeera jettanii jirtanoo? Kan teessanii du'a eeggachaa jirtanoo? Kan abdiin kee dhumeera jedhee seexanni gurra keessanitti asaasee manatti hidhee isin kaa'ee jiru? Kan hiriyaaf firri isin baay'ee jaallattan? Kan namni hundumtuu isin ganee dudduuba keessan ilaaltanii, fuuldura keessan ilaaltanii, cina keessan ilaaltanii abdii dhabdanii ganamaaf galgala waa'een keessan imimmaan duwwaa ta'e? Kan waa'ee keessaniif fixxeera jettanii kana booddee annaman ta'u jettanii jirtanoo? Har'a garuu abdii tokkoon isinitti hima. Abdiin isinitti himu kun yoo amantiin fudhattan dhugaadha. Hundi keessan iyyuu ijoollee mootiiti. Ijoollee Waaqayyooti. Wanti abdii isin kutu kamiyyuu hin jiru. Mucaa mootii amma taatanii jirtanitti, kan Kiristoosiin taatanii amma jirtanitti gara Yesuus yoo ilaaltan, yoo al tokko na yaadadhettan, al tokko na ilaali yoo jettan, al tokko humna naa kenni yoo jettan, akka Saamsooniin gimbii gurguddaa kan isin sodaachisu sana raastanii jissuu hin dandeessu. Filiphisiiyus boqonnaa 4:13. Jabina Gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Irra deebi'aa dubbifadhaa. Jabina Gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Seenaa saayintistii addunyaa irratti beekamaa tokkoon isinitti hima. Namni kun Toomaas Edison jedhama. Kan inni dhalate Febraarii 11 bara 1847 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti magaalaa Miilaan jedhamtu keessatti dhalate. Abbaan isaa isa malee ijoollee 7 qaba ture. Abbaan isaa nama siyaasaa ture. Haati isaa immoo barsiistuu turte. Mucaan kuni balaa baaburaa isarra ga'eenii gurri isaa lamaan duude. Gurri isaa inni tokko garuu parsantii xiqqoo hin dhaga'a ture. Gurri isaa inni tokko guutummaa guutuutti yeroo duudu, inni tokko garuu parsantii 100 keessaa parsantii 20 hin dhaga'a ture jedhama. Maatiin isaa bara 1854 Ameerikaa magaalaa Michigaan jedhamtutti galan. Bara sanatti mana barumsaatti akkuma maatii kamii mucaa isaanii barumsatti ergan. Yeroo mana barumsaa deemu turtiin mana barumsaa keessatti godhe garuu torban 12 duwwaa ture. Sababiin isaa maal beektu? Barsiisonni isa barsiisanii fi mana barumsaa sana keessa kan turanii barumsa hin danda'u, mana barumsaa kana wajjiniin fiitii gochuu sababa hin dandeenyee fi asitti barachuu hin danda'u jedhanii mana barumsaadhaa isa gashan. Waan isin dhibu Toomaas Edison isinitti meera gurri isaa baay'ee miidhameera. Mana barumsaadhaa ari'ameera. Qaama miidhamaa ta'ee abdii tokkoyyuu yeroo dhabutti keessa isaatti dhaga'amuu hin dhiisne. Haa ta'u malee garuu
haati isaa cimtuu waan turteef nama baay'ee dandeettii qabdu barsiistuu waan turteefi waa'ee mucaa isheetii kanaa abdii utuu hin kutatin manatti barsiisuu jalqabde. Gaafa waggaa 11 guutu innis barreessuuf dubbisuu akkasumas wanta tokko beekutti barumsi haati isaa laatte gaarii waan tureef nama cimaa ta'utti ka'e. Mana barumsaa deemuu sababa hin dandeenyeef gaafa waggaa 12 gaazexaa adda addaa karaarra deemee akka inni gurguruuf maatiin isaa hiyyaman. Hiriyoonni isaa yeroo isaan mana barumsaatti deeman inni immoo gara gaazexaa adda addaa barruulee adda addaa gurguruutti karaa baaburaa biratti ni deeme. Gaaf tokko garuu waan dinqeetu ta'e jireenya isaa keessatti. Umurii waggaa 3 kan qabdu daa'ima tokko utuu isheen daandii baaburaa jala bu'uuf jettu baabura jalaa butee baasuudhaan maatii mucaa sanaatti kenne. Waan isin dhibu utuu Toomaas Edison gaafa sana mucaa sana butee hin baasne ta'eeti baaburri sun daa'ima sana hin ajjeesa ture. Abbaan mucaa sanaa baay'ee waan isa galateeffateef opereetarii telegiraamii akka inni baratuuf carraa kenneef. Innis barumsa kana utuu hin tuffatin gammachuu guddaadhaan barumsa isaa deemee barate. Sababiin isaa iddoo gara biraatti barumsa hin dandeessu jedhamee ari'ame. Amma immoo asitti immoo namni baradhu ittiin jedhu argame jechuudha. Innis gaafa waggaa 15 barumsa isaa fixee hojjetaa opereetarii telegiraamii ta'ee qacaramee jechuudha. Bara 1868tti haati isaa dhibee sammuu cimaadhaan waan qabamteefi akkasumas abbaan isaa rakkoo cimaa keessa waan bu'eefi maatii isaa gargaaruuf hin deebi'ee jechuudha. Qormaati waan itti baay'ate fakkaata. Bara 1871tti Edison haadha manaa Mary Stilwell jedhamtu fuuchuudhaan ijoollee 3 godhate. Haa ta'u iyyuu malee haati manaa isaa waggaa 13 ergii wajjin jiraatanii booddee dhibee sammuu cimaa yookaan brain tumor kaansarii sammuudhaan qabamuudhaan isaan du'arraa adda baate. Jireenya ammayyuu cimaadha isaaf. Bara 1869 gaafa waggaa 22 haati isaa kalaqoota adda addaas waan isa barsiistee fi Universal Stock Printer kan jedhamu oomishuudhaanii kalaqa kanarratti eeyyamaa argachuudhaanii karaa kaampaanii guddaa Ameerikaa doolaarii 40,000 bara sanatti jechuudha fudhate jechuudha. Toomaas Edison utuu abdii kute ta'e utuu hin danda'amu waan hundumtuu jedhe ta'e utuu duuduu gurra isaatii akka carraatti fudhate ta'e sadarkaa kanarra hin ga'u ture. Bara 1879 keessa immoo ampuulii har'a hundumti keenya manaa qabnu fooyyessuudhaan hojjechuudhaan heeyyama itti argate. Bara 1887 Industrial Research Laboratory guddaa Ameerikaa New Jersey keessatti kan kalaqaa hojjechiifate. Bara 1996tti Project Motion Picture kan jedhamu yookaan footoo viidiyoo adda addaa kalaquudhaan heeyyama itti argate.
Gabaabaadhumatti namni barumsa hin dandeessu ati gatii hin qabdu kana booddee jireenyi kee badeera jedhamee karaa hundumaa itti himamee ture kuni hamma gaafa du'utti heeyyama kalaqaa yookaan paatentii isa jennu 1193 Ameerikaadhaa kan argate yeroo ta'u yeroo du'etti immoo 500 hamma 600 kan ta'u wantoota inni hin xumurre akka turan agarsiisu jechuudha. Namni waan tokko hin danda'u kalaqa 1193 argate yookaan paatentii waan ofiisaatii duwwaa hojjete jechuudha. Thomas Edison bara 1931tti Oktoobarii 18 lubbuun isaa darbite Ameerikaa Niw Jersii keessatti. Yeroo sana umriin isaa waggaa 84 ture. Seenaa kanarraa waanan isinitti himuu barbaade namni waggaa 84 jiraate kun utuu gaafa barumsa hin dandeessu gatii hin qabdu fuudhaa manatti galaa jedhaman sana abdii kutatti ta'ee gaafa sana du'e. Har'a garuu waggaa 84 inni jiraate keessatti waan isin dhibu biyyoonni baay'een yaadannoo isaatiif jecha addunyaa kana irratti ibsaa isaanii dhaamsanii yaadatanii deebisanii ibsu. Sababiin isaa dukkana yeroo sana ture nama ibse sababa ta'eef akka ittiin yaadatamu. Ameerikaa keessatti saayintistii beekamaa fi saayintistii cimaa jedhaman keessaati har'a yoo gaafattan yoo ilaaltanii Thomas Edison isa tokkoffaadha. Mee kanarraa barumsa maalii baranna? Yeroo tokko namoonni abdii isin kutu hin dandeessan hin beektan jedhanii. Isin garuu mucaa mootiiti. Maaliif hin dandeessan? Maaliif hin beektan? Barsiisonni yeroo sana hin dandeessu. Ati manatti gali jedhan maqaa isaanii hin beeknu, seenaa isaanii sarara hin beeknu. Wanti barreeffameeru hin jiru waa'ee isaanii. Inni garuu addunyaa irratti har'a nama beekamaadha. Atis namni abdii si kute, namni hin dandeessu siin jedhu, namni hin beektu siin jedhu baay'een jiraachuu danda'a. Atoo hin dandeessa moo hin dandeessu? Ofii kee gaafadhu. Yeroo namni si tuffatu atis of tuffattee jennaan yoomiyyuu hin milkooftu. Yeroo namni hin dandeessu jedhu atis hin danda'u jennaan milkaa'uu hin dandeessu. Jireenya har'aa malee guyyaan biraa hin jiru dhumeera jennaan tasa nama ta'uu hin dandeessu. Waan hundaa yeroo dhabdutti kan koo dhumeera jennaan kan kee deebisee lafaa ka'uu hin danda'u. Yesuusii wajjin nan danda'a jennaan ni dandeessa. Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 28 Phexros bishaan irra deemuu danda'e ture. Yesuus malee yaaddee jennaanis akkasuma hin dandeessu. Yesuusin malee nan danda'a jettee naanis hin dandeessu. Iddoo biraas hin geessu Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irratti. Phexros yeroo waa'ee Yesuusin dhiisee ofiisaatti deebi'ee maal ta'e liqimfamaa deeme. Kanaaf Yesuusii wajjin nan danda'a jennaan bishaan irras hin deemta, qilleensa irras hin deemta, iddoo hundumaa nagaan deemta. Yesuus malee yaaltanii naan garuu hin liqimfamtu. Namoonni baay'een ofii isaaniitti amanuudhaan Yesuus malee an nan danda'a jechuudhaan xiqqoo deemanii yeroo isaan kufan, yeroo isaan dhidhiman baay'ee argineerra. Ofitti amanannaa keenya dhiisnee Waaqayyo irra keewwannaan hin dandeenya, hin dandeessu. Luqaas boqonnaa 7 yoo ilaaltan seenaa hangafa 100 jira. Naa'onsaa yeroo isheen dhukkubfattetti yeroo inni dhukkubfatetti akka Yesuusii waamaniif barbaade. Namoonni inni itti erge garuu namni kun nama gaariidha.
nama hojii waldaa sirriitti hojjetudha. Nama wanta nuyi jenne hundumaanuu gochuu danda'udha jedhanii itti himan. Waa'ee namicha kana Yesuus itti himaa yeroo jechuudha. Yesuus deebiin deebisneef hin callisee fayyisuuf gaafa mana namicha kanatti qajeelu namni kun garuu ofiisaa beeka sababa ta'eef maal jedhe? Ati mana koo dhufuun siif hin ta'u jedhe. Ofitti amanannaa keen namarraa yookaan wanta biraa rakkeewwannaan hin dandeessu. Hanqina qabu ofiisaatii beeka. Namoonni yoo isa jajan iyyuu inni akka nama sirrii hin taane of beeka ture. Waaqayyo amantiisaa ergii dinqisiifatee garuu hin fayyise. Baay'een keenya utuu mana keenya hin qulqulleessin, utuu of hin qulqulleessin yaalla. Yesuusin mana keenyatti affeeru. Of qulqulleessi. Ofitti amanamummaa mataa kee dhiisi. Waaqayyotti amani. Sababiin isaa sitti moo? Ati mucaa mootiiti. Filiphisiiyus boqonnaa 4:13 dhaadannoo kee guyyaa guyyaa siif haa ta'u. Jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Jabina gooftaan nuuf kennuun waan hundumaa gochuu hin dandeenye. Sababiin isaa nuyi mucaa mootiiti. Ati mucaa mootiiti. Ati mucaa mootiiti. Abdiin kutatin Yesuusin jabina gaafadhu. Inni bishaan irrayyuu si deemsisa. Galatoomaa.